daawwattoota boonitiif akkam jirtu nagaa keessanii nagaan keenya bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u arra qophii ajaa'ibaa tokko isinii qabadheetiin jira isa duriirra addadha innarra duraan pirankii garaagaraa isinii dhiyeessaa jiru hin dhiifnes waraabama jirra isinii dhiyeessuuf upload isinii goona har'a immoo nama jabaa tokko isinii qabannee jirra innis barataa Lalisaa Eliyaas yookaan namoonni naannootti dhalate Simeeraa jechuudhaan beeku inni kitaaba abbaa kitaaba waadaati isa jiruun isin barsiisa baga nagaan dhuftettiin jenneerra maqaa isaa yoo akkasuma eessatti akka barate eenyudha orra jettanii fi gara isaatiin sin dabar duraan dursee chaanaalii boon YouTube jedhurratti keessumaa gootinaa fi ergatiif guddaa galatoomsi jechuu barbaada akkuma dursitee dubbatte maqaan koo guutuun Lalisaa Eliyaas Fiqaaduun jedhama yookaan maqaan naannootti kan ittiin beekamu Simeeraan jedhama kanan dhaladhee ganda xiqqoo Buukee Nikkaa jedhamu keessatti achumaanii itti baay'een turanii yeroo muraasa booddee maatiin koo gara magaalaa Mandiitti jireenyaan waan galaniif naannoo sanatti kanan guddadhe mana barnootaa yeroo umuriin koo mana barnootaaf geetti mana barumsaa Dirree Xiyyaaraa yookaan Mandii Duwwaa Lamatti barnoota koo idilee jalqabee bara 2000 jechuudha akka lakkoofsa addunyaatti achi itti fufuudhaan hanga kutaa 6ffaatti achumaan baradhee kutaa 7ffaa fi 8ffaa gara mana barumsaa Abdii Boriitti makamuudhaan baradhee achumaan kutaa 9ffaa fi 10ffaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Daakoo yookaan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa mana Sibuutti kanan baradheedha achi kutaa 11ffaa 12ffaa amma magaalaa Naqamteetti mana barumsaa Beetel Akaadaamiitti barachaa jira. Lalisaan akkuma kana imala akkasii gaggeessee dhufe amma barataa kutaa 12ffaadha achumaan immoo yeroo kutaa 12ffaa irra jiru kanatti kitaaba xiinsammuu yookaan kitaaba saayikiloojii mata duree waadaa jettu barreessee yeroo darbee eebbisiisee jira akkas Lalisaan. Egaa ati egaa maqaa kee akka kanatti ibsiteetta gaaffiin koo inni taanu ati egaa barreessaa kitaaba waadaati. Kitaaba waadaa kitaaba xiinsammuu tette kitaaba kana barreessuu fi akka kitaabuma barreessuu fi jechuudha kitaabuma tokko lafaa kaasanii barreessuu fi namni tokko ulaagaa akkamii guutuu qabattee yaadda kitaabuma tokko lafaa kaasanii barreessumaaf kitaabuma barreessuudhaaf namni ulaagaa akkamii guutuu qaba. Gaaffii bareedaadha barreessaa dhiibbaamu ta'uudhaaf namni tokko barreessaa ta'uu fi akka kiyyatti ulaagaawwan gurguddoo sadii guutuu qaba jedhee yaada inni jalqabaa kitaaba barreessuudhaaf dubbisaa cimaa ta'uu qabda namni barreessaa jabaa ta'uu barbaadu dubbisaa jabaa ta'uun dirqama maaliif waan qabdurraati kanatti nama laattu yeeni dhufee bishaan si gaafadhee bishaan yoo manaa qabaatte bishaan qabdurraati buuftee kan laachuu dandeessu akkuma kana kitaaba barreessuun wanta jalqaba qabdu akkas yeroo jedhu wanta dubbistee dhageessee dhaggeeffattee ijaan ilaaltee naannoo keerraa hawaasarraa kitaabarraa akkuma kana walitti qabattee gola keessa sammuu keetii keessaa qabdu nama tokkoof laatta jechuudha kanaaf ituun barreessin fuulduraa yeroo dheeraa fudhattee kitaabota dubbisu kan jedhuudhaan jalqabaa inni lammaffaan barreessaa dhiibbaamu ta'uudhaaf inni lammaffaan muuxannoo yookaan bu'aa bayii barreessaan tokko kaffaluu qabu dursitee beekuu qabdaa kan jedhuun yaada akka hubadhutti bu'aa bayii barreessaan tokko keessa darbuu sana hin beektu yoo ta'e kitaaba barreessuun si rakkisa maaliif gaafa kitaaba barreessitu rakkinoota baay'ee si mudata gama namaan illee ati barreessaa ta'uu fi hin dandeessu waan ati barreessu sirrii miti namoonni siin jedhan sitti baay'atu akkuma kana kallattii garaagaraatiin barreessuu dandeessu waan jedhu yaadan sitti baay'atu garuu dursitee bu'aa bayii barreessaan ta'u kaffaluu qabu rakkinoota inni keessa darbuu danda'u chaalenjoota dabarsu yoo beektee fi wanta sana akka salphaatti mo'achuu dandeessa sababa kanaaf inni lammaffaan barreessaa dhiibbaamu ta'uudhaaf bu'aa bayii yookaan chaalenjoota barreessaan tokko dabarsuu qabu beekuu qabdan jedha keessattuu akka Oromootti barreessaan Oromoo tokko chaalenjii akkamii keessa darbee dhufa dadhabbii akkamii keessa dabarsee dhufa kan jedhu dursitee tilmaamuu qabda maaliif akka keenyatti aadaan dubbisaa amma kanatti baratamaa miti waan ta'eef rakkinoonni hin baay'atu sana dursitee barte garuu rakkina dursitee tilmaamte waan ta'eef amma kanatti sitti hin baay'atu inni sadaffaan barreessaa dhiibbaamu ta'uudhaaf barreeffama barreessitee gaafa xumurtu akkuma barreessee xumurteen uummatatti yookaan
dubbistoota fudhattee gadi ba'urraa yeroo dheeraa teessee kitaaba sana irratti ofii keetiin yoo hojjette kan jedhuun qaba. Maaliif waan tokko gaafa barreessitu irra deddeebitee gaafa guyyaarraa gara guyyaatti barreessaa deemtu wantoota baay'eedha kanatti sirreessaa ooltu. Har'a wanta barreessi tokko torban irraa deebitee yoo itti ilaalte wantoota baay'ee irraa hir'ista, wantoota baay'eetti dabalta. Akka inni hubadhutti har'a barreeffama tokko barreessitee torbee lama booddee yoo deebitee dhuftee barreeffama sana keessaa waan sirreessitu dhabdee barreeffama sanarraa ati akkuma kee gaafa barreeffama sana barreessiteeti. Dandeettiin kee lafatti jirtu jechuudha. Garuu torbee lama booddee dhuftee waan irraa hir'isteetti dabaltee taanaan ati bisa torbee lamaan irraa caaltee jirta. Maal jechuuf hin jedhee waan kee sirreessitu qabda taanaan ofii keetiif torbee sana lamaan keessatti kitaabota dubbistee waan argiterraa waan dhageesserraa dandeettiin kee gabbateera wanta fooyyessitu qabda jedheeni. Kanaaf gaaffiin kee barreessaa dhiibbaa uumu ta'uudhaaf maal gochuu qabu kan jedhu ture wantoota sadiinsiin jedhee inni jalqabaan barreessaa dhiibbaa uumu ta'uudhaaf dubbisaa jabaa ta'uu qabda kan jedhudha. Inni lammaffaan barreeffama barreessitee ituu hawaasatti fudhattee gadi hin ba'iin dura harka kee irra tursiistee gulaaluu irratti hojjechuu kan jedhudha. Inni sadaffaan bu'aa bahii barreessaan tokko keessa darbee gara barreeffamoota kitaabota maxxansutti dhufu dursitee beekuu kan jedhudha. Akkasitti ni yaadan. Ayyee muusiin jedhu gaaffiin kun kan biraanii achuma irratti kan hundaa'e amma fakkeenyaaf namni tokko kitaaba barreessuudhaaf Profeesarii digirii waan akkasiin barbaachisaa kan jedhu namoota gaaffii namoota baay'eedha. Akkan yaadutti wanti kun ulaagaan ta'u kitaaba barreessuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaadhaan kitaaba profeesara taateef barreessitaa barataa taateef immoo barreessitu yoo barsiisaa taate barreessitaa barsiisaa miti yoo ta'e immoo hin barreessitu wanti jedhu akka nu godhutti ulaagaan ta'u. Sababni isaa wanta qabdu tokko nama laata. Fakkeenyaaf qarshii 500 boorsaadhaa yoo qabaachuun profeesarummaa yookaan barsiisummaa yookiin baratummaa hin gaafatu. Qarshii 500 boorsaadhaa qabaachuun jechuudha. Garuu qarshii 500 boorsaadhaa qabdu taanaan qarshii 200 nama laachuun dandeessa. Akkuma kana kitaaba barreessuudhaafis sadarkaa barnootaa yookaan umurii osoo hin taane wanta kuufattee gola keessa sammuu keetii qabdudha kan inni irratti hundaa'u. Namni wanta tokko gola keessa sammuu isaatii qabu wanta qaburraa laata waan ta'eef sadarkaadhaan fulaan. Sadarkaa barataarra taa'e gola keessa sammuu isaatiiti waan nama laatu waan dhaloota kanaaf laatu qaba taanaanii laachuu hin danda'a jedhee yaada. Profeesara ta'eefis immoo gola keessa sammuu isaatiif dhaloota kanaaf wanta galaa taatu qabaa jechuu hin dandeessisu. Barataa ta'eefis immoo wanta kennu hin qabu jechuu hin dandeenyu. Garuu kan qabaate keessa sammuu isaatiidha laachuu hin danda'a kan jedhu akkasittiin amanan. Ayyee waan baay'ee nu kaastee namni tokko barreessuudhaaf namoonni baay'een egaa daawwattoota keenya kitaaba wayii barreessuudhaaf yookaan barumsa digirii maastersii PhD maal warri hin gaafatattanii yaadaa turtanii anis akkuma ittiin yaadaa ture akkasumatti akka inni dubbatetti muuxannoo jireenya ofii keessanii qabdan illee waan akkasii yoo barreessitanii keessan namni tokko immoo jireenya keessan sanarraati waan biraa baratee waan biraa fayyadamuu danda'a kan jedhudha dhaamsisaa. Ayyee gaaffiin koo inni kan biraanii maal seeti kitaaba kana barreessitee xumuruuf waggaa meeqa si fudhatee yeroo kitaaba kana barreessaa turte waan chaalenjii achi keessa jiran egaa mudannoo qaba waan hundumtu achi keessatti waan si mudatee gaariis ta'e hamaa achi keessatti amma waggaa meeqa akkan si fudhatee fi kitaaba kana chaalenjii achi keessatti si mudate gabaabsitee daawwattoota keenyaaf tuurte gaariidha. Gaaffii bareedaadha. Dhugaama jiru dubbachuudhaaf kitaaba waadaa fuula 222 kan inni qabu akkasuma kana boqonnaa gurguddaa boqonnaa 9 kan inni qabu maaliifin kana kaasee barreeffama fuula 2-3 qabu barreessuun gatii guddaa si kaffalchisa jechuu barbaadanii barreeffama fuula 222 akkasumas jechuun boqonnaa 9 qabu barreessuu miti. Kitaaba kana barreessee xumuruudhaaf waggoota 2 kan inni itti fudhate giddu galeessaan jechuudha. Kitaaba kana yaadrimee isaa kanan jalqabee akkan kutaa 10ffaa xumureeni ganna isaarraa garuu sana dursee kitaabota baay'een dubbisaa ture. Kitaabota biyya keessaan dubbisaa akkuma kitaabota biyya alaallee kitaabota baay'eedha kanan dubbisaa ture. Soorsii kitaaba kanaa kan naaf ta'an jechuudha. Akka wabiileetti illee kitaabotaan fayyadamee gara booda kitaaba kanaa keessanii jira. Waggoota 2 kana keessatti akkan yaadutti akkan hubadhutti gatii yookaan aarsaa barreessaan ta'u kaffaluu qabu kaffaleera jedhee man yaada. Akkasumas jedhu yeroo barreessitutti
gama hiriyoota keetiin namoota dhiyaatan illee waan itti barreesse xiqqooma gaafa arganii kun barreeffama jechuun rakkisaa kun kitaaba ta'uu hin danda'u kanatti dubbattu kan biraadha kan hojiin kee kan biraadha siin jedhu namoonni garuu yeroo sanatti gurratti laaddu maaliif hojiin hojjechaa jiru sababni beekuu fi akka namoonni dursaniis immoo kanneen akka kitaabni kun galma hin geenyedhaa fi haasaan namoota akka inni gufuu ta'u dursee sababa hin beekuu fi rakkoo hin qabu. Amma yoo barreeffamni kun gara kitaabaatti hin deebi'u ta'ellee barreeffamni kun gara boodaatti akka inni kitaaba ta'u nan amana jedheen xiiqiiman fuudheedhaan kitaaba kana hojjechaa ture. Akkuma kana kallattii garaagaraatiin gaafa kitaaba kana fixu maaliin maxxansiista maaliin uummata kanaan biraan geessa kan jedhamne nama baay'ee mudata waan akkasiin dubbatee sa'aatii kanatti barataadha. Birrii 10 kiisii keessaa hin qabdu garuu kitaaba birrii guddaadhaan hin maxxansiisa jetta namoonni hin jedhan jiru garuu kana hundumaaf gurra laanne kitaabni barreeffamee harka korra gahu malee kitaaba kana maxxansiisuun nan rakkisu kan jedhuun abdiimaan amantiidhaan itti deemaa ture. Maaliif hojii tokko hojjettee harka keerra yoo geesse kitaabni kun harka korra xumurame yoo ta'e angee koo xumureera barreessee fixeera kitaabni kun dhaloota bira gahuu hin dandeessu jedhee sadarkaan itti amanee lafa kaa'etti namni biraan dhufee maxxansiisuu narkaa fuudhee maxxansiisuu danda'a. Yoo dhubees yoo jiraates rakkoo hin qabu sun garuu ani dirqama irra jiru dirqama dhaloota jijjiiruudhaaf ani qabu dirqama aartii Oromoo guddisuudhaaf ani qabu akkam baadhetti ni ilaala maaliif waan irraa eegamu hojjedheera kan jedhu waan akkasitti booree kana fuudhee deemaa ture. Gaafa lafti bari'uuf jettu dukkanni namaatti isa jedhamu wajjin wal qabsiisee waan ta'an si ibsu tokkos nan qaba. Gara kitaabni kun gara xumuraatti yeroo inni dhufee gara hawaasaatti gara dhalootaatti gadi ba'uuf jedhu jala chaalenjoonni yookaan rakkinoonni yeroo isaan itti baatan ni jira. Maaliif sadura haasaa ture sana qarshii maxxansiisuun dhufee akkuma kana kitaaba kana gulaalisuuf yeroon gara namootaatti kennu namoonni halaalumatti ilaalan illee atumurii kee barataa kutaa lammaffaa taatetu jirtu kitaaban barreessin gulaali yeroo jettu xiqqoon rakkisaa harka keerra tuusii ilaali namoonni tun ilaalin akkasiin jedhan jira maaliin immoo maxxansiista yeesii gulaallee yeroo namoonni jedhan illee ni jira garuu sana hundumaa keessaa tooftaa mataa kootii fayyadamee keessa darbee kitaaba kana akkaataa kanaanii dhaloota qaqqabsiiseera jedhee yaada. Rakkinoonni mudatu wanta jechuu barbaadu rakkinoota mudatan sanaaf gurra laachuu dhiibne mul'ata tokkotti kitaaba barreessuu qaba kitaaba kana dhalootaan gahuu qaba jennee guyyaatti gaafa booree fuunee kaane sana ilaalaa isa yaadachaa hojii keenyaaf yoo of kennine hojjenne xumura irratti ni milkoofna kan jedhuun ergaa akkasii qaba. Innaa kanaaf rakkinoonni mudatu gara rakkinoota sanatti harka laannee achuma irratti dabalatee barataa kutaa 12ffaati ati 2012 jechuudha. Yeroo sanatti kitaaba kee kana barreessaa kitaaba idilee biratti dubbisuun akkam nama rakkisu? Gaaffii bareedaadha. Uumaan guyyaatti yeroo sa'aatii 24 hunda keenya kennaa wal qixaa godhee wal qixatti nuuf kenne. Akka nu badhutti yeroo kanatti haalaan karoora yoo itti fayyadamne wanta guddaa hojjechuu hin dandeenya kan jedhudha. Yeroo kootti karoorseen itti fayyadama yeroo itti kitaabota idilee dubbisuu qabu karooraan itti fayyadama yeroo kitaaba al idilee dubbisu karoora koo keessa gasheen qaba. Akkuma kana yeroo itti wanta beeku wanta kuufadheerra dhalootaaf galaa ta'u saba kanaaf galaa ta'u wanta jedhus immoo yeroo itti dhaloota kanaaf barreessu nan qaba. Kanaaf karooraan itti fayyadamnaan sa'aatiin 24 qabeenyaa guddaa nuuf kennamteedha nu geessi jechuu barbaadeen. Ayyee daawwattoota keenya yaada bareedaa nu kaasaa jira akkasin irraa barattan sabiskiraayibaroonni koollee namoonni na hordoftan dargaggoota sababii taataniif waan baay'ee irraa barattu jedheetiin yaada. Namoonni baay'een kitaaba barreessina akka kitaaba barreessuun gawaama sammuu sosaayitii ofiitti fayyadamuu hojii koo ta'anii waa hojjechuudha malee namni seenaa jireenya isaatii tokko tu barreesseeyyuu namni biraan immoo waan baay'ee irraa barachuu danda'a kan jedhu waan baay'ee irraa baranna. Egaa gaaffiin kun itti aanu gaaffii makanaatiin wal qabateedha. Maaliif gaaffii dhaloota kana rakkisaa jirudha? Namoonni baay'een gaafa waa karoorfatanii kana galmaan hin gaa jedhanii kaatanii dhiibbaa hiriyaa isaaniin boodatti deebi'u. Dhiibbaa hiriyaadhaan namoota baay'eetu boodatti deebi'ee jechuudha. Namoonni siin jechuudha.
kaarteellee turte mooro kana keessatti akka namaa ibsuufitti maal gochuu akka qaban namoonni gaafa waa hojjechuu fedhanii ka'an amilee buusuun jira hojiin keenya baay'een isaa amilee wal buusuudha akka saba biraallee miti nuuni asumaan isin jedhamuun barbaada baay'ee amilee wal buufna gama yuutuubiin illee warra barreessitootaan illee waan baay'eedhaan iddoo hin jirru jechuu hin dandeenya mee kanaaf dhaamsa akkamii qabda namoota waa hojjechuuf kaanii amileen bu'ee teellaatti deebi'anii atoo mudannoo irratti qabdu yoo jiraate maal gochuu qaba mee namni tokko waa hojjechuudhaaf ka'ee gaafa namni jecha namaan teellaatti deebi'u namni kana maal gochuu qaba kanarratti kan jedhu ibsuufi mee waa'ee yaada kee keessa jiru. Gaaffii bareedaadha. Akkuma ati dhugaa jirtu dubbatte biyya kana keessatti inni guddaa rakkoo nuti qabnu rakkoo karaa namootaan irra ga'uudha. Rakkoon karaa namootaa asirra ga'u rakkoo salphaa miti. Keessumaa karaa namoota sitti dhiyaatanii akkasuma jedhu hiriyaa si cina jiru sitti baay'ee dhiyaatu rakkinoonni sirra ga'anii sirratti dhiibbaa fiduuf illee akkan hubadhutti rakkina isa guddaadha. Garuu wantoota sana akka yaadutti dursitee beekuu qabda kan jedhudha. Maaliif rakkinni gama kanaan mana fakkeenyaaf mana tokko keessa seenuuf gaafa jettu manni sun cufaa yoo ta'e mana kana keessa bofa jira jettee jalqaba dursitee yaaddetta yoo ta'e gaafa itti balbala mana sanaa bantee tollitu bofa yoo argite amma kanatti rifattu. Maaliif dursitee bofi mana kana keessa jira jettee tilmaamtetta waanta ta'eef garuu mana kana keessa waan tokko hin jiru jettee fiigaa dhuftee akkuma balbala bantee tollitte gaafa bofa argitu baay'ee naata. Sababni isaa dursitee hin tilmaamne waan ta'eef maal jechuuf hin kaasee dhiibbaan karaa hiriyyaan irra ga'u jira jettee dursitee gara barreessuu yookaan gara hojii tokko hojii lakkaa'amuu danda'u tokkotti hojjechuutti seente yoo ta'e gaafa dhiibbaan sun sirra ga'u ilaa dhiibbaan jalqaba dursee tilmaam narra ga'eera jetta malee dhiibbaan narra ga'e jettee rifattu dursitee tilmaamtetta waanta ta'eef dhiibbaan sirra ga'u sun immoo akka qaama milkaa'ina keetiitti ilaaluu qabda. Akka yaadutti jechuudha. Maaliif namoonni gaafa isaan hojii hojjechuuf ka'anii akka yaadutti gaafa ati kaatu kan si kuffisuuf ka'anis si faana ka'u. Sababni isaa akka fakkeenyaaf fiiziksii keessatti rigataan ala sochiin hin jiru jedha. Akkuma kana yoo dhiibbaan sirra hin ga'u ta'e wanta jabaa ta'e hojjechuu hin dandeessu. Maaliif sochii tokko sochoodhaaf kopheen tu ganyalle jala isaatti rigata qaba akka nuti deemnuuf turii ganni sun hin jiru ta'e mucucaannee kufna. Akkuma kana qaama milkaa'ina tokkodhaa fi akka rigataa sanaatti dhiibbaan namootaa jiraachuun akkati waan guddaa hojjettuuf si kakaasa jechuu barbaadeen maalitti akkamitti hubatta jechuu barbaadeen jalqaba gaafa kaatu qaama milkaa'ina kootii keessaa dhiibbaan namootaa jira kan jedhu yaadda yeroo sana gaafa namoota argitu ilaa milkaa'ina koo sana tokko bira darbeera jetta gaafa dhiibbaa jechoota fakkeenyaaf hiriyyaan tokko jecha si cabsu tokko sitti dubbatu akka jecha sana bira darbiteeni ilaa milkaa'ina tokko galmeesseera. Maaliif kaayyoo koof hojii lakkaa'amu sanaa fi har'a milkaa'ina tokko galmeesseera jettee hubatta gaafa nama tokko bira darbitu. Ammas gaafa namni lammaffaan dhufee jecha siin jedhee irraa si kuffisuu barbaadu dursitee tilmaamteetta. Namni immoo namni asiin jala sammuun kee yeroo sana gaafa battalaan deebii deebistee fi deebii quubsaa tokko gaafa deebistee fi namni kana ofirraa deebistu ilaa milkaa'ina lammaffaa hojii lakkaa'amu yookaan kaayyoo koof hojjedheera jettee ilaalta. Kanaaf dhumarratti dhaamsan qabu rakkinoota nu mudatanii karaa dhiibbaa hiriyyaas ta'u karaa maatii ta'u kallattii garaagaraatiin chaalenjii nurra ga'anii akka qaama milkaa'inaatti ilaaluu qabna. Milkaa'inaan alatti garaagara baasnee ilaalu. Kitaaba tokko barreessuudhaaf fakkeenyaaf gaafan kitaaba waadaa kana barreessu dhiibbaa tokko bira gaafan darbu kitaaba waadaa barreessuudhaaf milkaa'ina tokko milkaa'eera jedhee yaada gaafan jecha nama tokko bira darbu. Sababa kanaaf dhiibbaan namootaa dhiibbaan hiriyyaan irra ga'u akka qaama milkaa'inaadha malee dhiibbaa milkaa'inaa alatti kan ilaallu miti jechuu barbaadanii kanaaf dhiibbaan irra ga'u sana akka qaama milkaa'inaatti ilaallee dhiibbaa tokko gaafa moonu milkaa'ina tokko galmeesseera jennee akkasitti hubachuu qabnan jedha. Ayyee waan guddaa sirraa baratu jedhee yaada namoonni utuu waa hojjettanii akkasuma yuutuuberoonni illee yoo jiraattanii warra kitaaba barreessitan yoo jiraattanii jecha namaadhaan kan boodatti deebitan yoo jiraattanii jechi namaa deemsa isinii ta'uu qabaadha akkana jedhetti namni iyyuu yeroo deemu miilli isaa rigata barbaada jedhee asirraa waan guddaa barattu jedhee yaada. Gaaffiin koo inni biraa gaaffii chaalenjii ta'edha. Gaaffii isa itti cima garuu itti baay'ee itti laafadhee yaada. Gaaffiin kun isuma biraadha kanuma isaadha. Gaaffiin koo maal seeti? Kitaaba kun kan keedha kanuma keetii
kitaaba kana keessatti boqonnaan 3 fuula meeqa irratti barraa'ee jiraadha. Gaaffii kun baay'ee cimuu danda'a, baay'ee laafuu danda'a. Gaaffii baay'ee ulfaataa kaasti jedhee yaada. Sababni isaa gaaffii kana nan gaafatama jedhee yaadees tilmaamee sin beeku. Akka koottis ta'e kana biraatti gaaffii ulfaataa jedhe jala muree irraaf jala mureen ka'a. Kitaaba kana boqonnaa 9 qabaa. Boqonnaa 3 na gaafattee fuula meeqarra jira? Kas boqonnaan 3 fuula meeqarra jira? boqonnaa 3 fuula 97 natti fakkaata. Milkaa'ina gonfachuu kan jedhudha. Fuula 97 naannoo sanatti fakkaata. Dhaggeeffattoota keenya milkaa'ina gonfachuu jedha fuula 97 irra jiraatti. 97 fuula 97 amma baneen ilaala. Walumaan ta'een ilaalla. Fuula 97 fuula 95 boqonnaa 3 milkaa'ina gonfachuu jedha. Egaa wanta kana baruun ni ulfaata garuu egaa kitaaba kanaaf gatii barbaachisaa ta'e aarsaa kaffaleen barreesse dursee sin jedheen ture. Amma danda'ametti na boonseera gaaffii kana argachuun kun. Ayyee argatteetta fuula 97 jettee namni kam hin argatu dee yaada wanta kana maaliif hin argattan namni kam hin argatu dee yaada. Garuu ni argate akkaataan itti argate hin beeku maaliif akkaataan itti argate maaliif hin ollaale beeka innis hojii ofii hojii koo jedhanii hojjechuudha kanuma dha bakka hojii ofii hojii koo jettee hojjetteenaan waa qixxa keessa beekta taanaan qixxa keessa beekta so kanadha. Gaaffiin koo inni yaadi koo inni xumuraa namoota kitaaba kana barreessuu keessatti gahee guddaa taphatanii akkasuma namoota kitaaba kana bitachuudhaaf barbaadaa jiranii baay'eetu jira. Magaalota kamirratti argachuu danda'u eessatti deemtanii gurguruuf jirtu kana daawwattoota keenyaaf ibsitee dhaamsa xumuraa namoota kana keessatti si gargaaran ispoonsarallee sii ta'uudhaan namoota galateeffattu yoo qabatte hiriyoota kee illee maqaa dhooftee ta'uu danda'a carraasa dhumaa tokkoon sii kenna. Tole guddaa galatoomsiin jecha hojiin dhalootaaf hojjetamu hojii wasaasaati. Akkasuma waan jedhu hojii nama tokko qofaani galma ga'u miti namoota wajjin hojjechuun dirqama ta'a jechuu barbaadeni. Akkuma kana kitaabni waadaas akkaataa kanaanii bareedee maxxanfamee dhaloota qaqqabuudhaaf namoota baay'eedha kan gatiitti kaffalee ana qofa miti jechuuf jedheeni maatii koorraa keetuun galateeffadheen tola. Gaaffii yeroon kitaaba kana nan maxxansiisaa jedhee gaaffii dhiyeessuuf achirraa ka'ee yaada ifaa ta'eedhaa fi yaaduma gaarii ta'eedhaan na simatanii kitaaba kana amma humna keenya si bira dhaabbannaa si gargaarree kitaaba kana dhimma itti dadhabdee fidde kanaa dilbiiti kuustee fidde kanaa dhaloota hin qaqqabsiisne jedhanii gaaffiin gaafadhe kanaaf deebiinaaf kennu isaaniif abbaa koo obbo Liyaas Fiqaaduu fi akkasumas haadha koo aadde Yaadanii Taaddasee guddaan galateeffadhee darbuun barbaada. Akkuma kana obboleessa koo Eebbaa Liyaas akkasumas obboleessa koo Miiltoo Liyaas yeroon kitaaba kana barreessaa ture tumsa isaan naa godhanii fi guddaan isaan galateeffadha. Achumaanii addunyaa kana irratti qabeenyi guddaan hiriyoota akka ta'e kitaaba kana irratti dhugaa jiru hubadheera jechuun nan danda'a. Yeroon kitaaba kana barreessaa turetti hiriyoonni koo yaada jajjabinaa isaan naaf kennaa turanii kitaabni waadaa yoon bee dhaloota qaqqabanaan jechuudhaan maalirra geessetta akkam gooteetta jedhanii maaliin si tumsuun jedhanii yaada isaan naaf kennaa turanii yaada baay'ee jajjabina na keessatti akka dubaatti kan itti fayyadamaa turedha. Kanaaf hiriyoota koo daandii guddinaa akkasumas daandii Abiraam Fayyisaa Tasfaa Gaaddisaa Takilee akkasuma Eliyaas Alamaayyoo fi hiriyootanii maqaa isaanii amma hin tuqne hundumaa guddaa galateeffachuun barbaada. Kanaaf isaanii maal jechuun barbaada namni tokko yoo kutatee hojjete galma isaa ni qaqqabaa isaaniin dhaamsa jedhu akkasiin dhaamee fiduu barbaada. Kanaafi bakka yaaddan galma keessan naaf gaa akkuma amma karoora guddaa mul'ata gurguddaa qabatanii kaatanii jirtan kana namni jabaate dhaabbatee guyyaa tokko bakka yaade galma isaa ingaa wal faana jirraa waliin jirraa hamma dandeenyu dilbii qabnuun dhaloota kana hin tumsinaa yaada jedhuufin dhaamee darbuu barbaada. Akkuma kana maatii karaa abbaa kootiif haadha koo jiran hundumaa guddaan galateeffadha. Akkasuma barsiisota koo yeroon ijoollummaa irraa ka'ee amala koo hundumaa danda'anii kallattii garaagaraatiin
tumsanaaf godhanii wanta hin beekne akkaataan itti gaaffii gaafadhu illee yoo seera kan hin eeggine ta'e na qajeeshanii gaaffii kootiif deebinaaf deebisaa wanta hin beekne na barsiisaa amala koo hundumaa danda'anii warra macana dhaabbatan barsiisota koo hundumaaf galata guddaan qabaa. Maal jechuun barbaada kitaabni waadaa bu'aa hojii keessaniiti bakka gammaddanii isaaniin jedhee darbuun barbaada. Achumaan hojjettuu wangeelaa ayyaantu hiika dursitee kitaaba kana akkan barreessu kan natti hime siidha situ kitaaba waadaa nama hundumaarra dursee bakka gammaddee jechuun barbaada. Kadhataa fi tumsi gorsi ati naaf gootu kunoo iji firii isaatii mul'ateera ittiin jedhee darbuun barbaada. Kanaaf ati harmee koodha gorsituu koodha bakka gammaddee ija hojii keetii kitaabni waadaa immoo gadi siif ba'eera bakka gammadde jechuun barbaada. Akkasuma namoota kitaaba kanaaf gulaalanii barataa Yoonaa Margoo akkasumas barataaf barreessaa Koomertikeetii Yaaddisaa Galataa Tsaggaa akkasumas Paastor Malkaamuu Haayiluu barsiisaa Biraanuu Tolosaadhaaf akkasuma barsiisaa Gammachiis Faqqadee guddaa galatoomaa hojii isin itti dadhabdanii hojjettanii firiin isaa mul'ateera ittiin jedhee darbuun barbaada. Akkuma kana yeroo ijoollummaa kootitti baattee kan na guddiste obboleettii koo Tsiyoon Darajjee galatan qabu galaana jechuun barbaada. Egaa namoota hundumaa galateeffachuun hin danda'amu. Namoota hundumaan galateeffadha yoon jedhee sa'aatii hin qabnu hin ga'u yoo barreessuuf jennellee waraqaa nuti qabnu akkasumas qalama nuti qabannee jirru kunillee hin ga'u. Kanaaf waldaa keenya amantoonni jirtan hundinuu kallattii garaagaraatiin namooti naaf kadhatanii namooti kitaaba kana dursanii yaadatti naaf kennanii namooti yeroo inni magaalaa Finfinneetti maxxansiisee gara manaatti fuudhee galuuf jedhallee akkasuma obboleessa koo Milkiyaas Ligaabaa akkasumas Jaalal Taaddasee akkasuma obboleessa koo Baarnaabaas Qabbannaa kitaaba kana yeroo maxxansiisu nama gatii guddaa na wajjin kaffaleedha. Amma mana maxxansaatti deemee dhaqee kitaaba kana na wajjin itti kennee kitaaba kana amma fuudhutti itti deddeebi'ee isaajin gaafadhee akkuma kana konkolaataa isaanillee Finfinnee kee fuudhanii deeme kitaabni kun amma mandii ga'utti nama hordofaa turedha. Kanaaf carraa kanatti fayyadamee ati obboleessa koodha siin qabaachuutti guddaan boona hojiiti kitaaba waadaa keetti hojjetteef immoo yoomuu sin dagadhu bakka jirtutti jaalalaaf kabaja guddaan siif qabaatti jechuun barbaada. Obboleessa koo Baarnaabaas Qabbannaatiif jechuuf jedheeni. Kanaaf namoota hundumaa kallattii garaagaraatiin namoota na bira dhaabbatan hundumtuu galata guddaa naaf godhaa jechuun barbaada. Achumaan dhaamsanii qabu namoota kallattii garaagaraadhaan akkasumas boonituu biratti daawwachaa jiranii fi dhaamsan qabu. Inni jalqabaa kitaabni yeroo dheeraadhaaf itti dadhabee dilbiin qaburraa kuusee akkaataa kanaan kitaaba waadaa jettu kitaaba xiinsammuu kitaaba dhaloota gara jijjiiramaatti ni fida jedheen yaadu kitaaba gara galma ga'insa dhugaatti dhaloota ni geessa jedheen itti amanee barreesse kanaa adaraan harkaa fuudhaa dubbisa isaaniin jechuun barbaada. Kanaaf kitaaba kanarratti amma hin danda'e wanta narraa eegamu wanta dhaloota kanaaf gochuu qabu hojii lakkaa'amuu qabu akkan hojjedhetti ilaalaa kitaaba kana siniif fideeraa sin immoo wal bira dhaabbannee wal tumsinaa jecha kitaaba kana dubbisaa itti fayyadamaa isaaniin jechuun barbaada. Achumaan barsiisotaaf dhaamsan qabu tokko nan qaba. Innis dhalataa egeree uumuu keessatti qoonni barsiisota keenyaa olaanaadha. Biyya kana keessatti barsiisotaadhaaf gatiin kaffalamu oolmaa isaanii kan madaalu miti. Garuu gatiin isiniif kaffalamu oolmaa gatiin isiniif kaffalamu gatii dadhabbii keessanii kan hin baafne yoo ta'e illee bu'aan isaa dhaloota jijjiiramaa arguudha waan ta'eef barsiisonni keenya hojii keessaniif of kennaa hojjedhaa dhaamsa jedhu isaaniif nan qaba. Kan akka waadaatti nutti ilaalla. Maaliif waadaa dhaloota egeree uumuu waanta ta'eef akkasumas barreessitoonni Oromoo jirtanii akka barreessaa Oromoo tokkootti dhaamsa isiniif dhaamuu qabu. Biyya kana keessatti kitaaba barreessuun akkasuma hojiin dhalootaaf hojjetamu hojjechuun akkasuma hojii aartii hojjechuun gatii guddaa lama kaffalsiisa. Gatii sana baraa gatii sana hubachaa aarsaa kaffalamuu qabu kaffalaa bu'aa dhaloota kanaaf hojii dhaloota kanaaf hojjetan hojjedhaa isiniin jechuun barbaada. Hojii yeroo hojjettan immoo qulqullina isaa irratti amanaa. Maaliif wanta tokko hojjechuun waan qabuuf hin hojjetina. Hojii qulqullina qabuun saba kanaaf hojjedhaa. Hojii qulqullina qabu gara dhaloota kanaatti fudhadhaa gadi ba'a kan jedhu barreessitoota keenyaaf nan qabaa. Akkasuma hojjettoota kallattii garaagaraatiin hoogganummaa irra jiranii kallattii garaagaraatiin hojjettoota mootummaa kan ta'an akkasumas hojjettoota miti mootummaa irra ta'an hundumaa
namoota saba kanaaf ba'aa qaban namoota saba kanaaf hojii hojjechaa jiran hundumaaf isa Oromoon qarrabbaan qaree abbaa qalee hin jedhe sana hin ta'inaa. Hojii saba kanaaf hojjetamuu qabu karaa qulqulluuf gaarii ta'eetiin hojjedhaa isaaniin jechuun barbaada. Kan akka waadaatti nutti kennaa. Kanas barattoota keenya barattoota qabnuun anarraa qabee jechuudha. Barnoota keessaniif of kennaa baradhaa. Jabaadhaa dubbisaa waadaa biyya kana geggeessuu, waadaa biyya kana jijjiiruu, waadaa dhalootaaf jiraachuu harkaa fudhadhaa ittiin jechuun barbaada. Akkasuma namooti dargaggoonni har'a jirru kuni waadaa gurguddaa lama akka fudhannu baay'iseen barbaada. Kitaaba kana keessatti illee wanta tuqanii jira. Dargaggoonni amma jiru dhaloonni amma jirru kuni waadaa gurguddaa lama akka isaan harkaa fudhatanii nan barbaada. Waadaan kunis inni jalqabaa waadaa doofummaa balleessuu. Hingaa kana booda wallaalummaan kanuma irratti dhaabbachuu qaba. Baroota hedduudhaaf harka ormaan ilaalchiseera. Aabboo dhamaaseera, aayyoo yakkiseera. Kanaaf wallaalummaan kana booda nugaa waadaa wallaalummaa balleessuu haa fudhannu jechuun barbaada. Inni lammaffaan waadaa gaara hiyyummaa diiguudha. Akkuma beekamu biyya kana keessatti hiyyummaan yeroo dheeraadhaaf nu darareera. Kanaaf kana booda haga'u gaara hiyyummaa baroota hedduuf saba keenya irratti baatee ejibbaata dargaggootaa irraan diigamuu qaba jedhee yaada. Waadaa doofummaa balleessuuf wallaalummaa hundeen buqqisuu dhaamsa koo godhee waadaa guddaa kana itti kennuun barbaada. Dhumarratti akkaataa kanaanii naaf eertee chaanaalii boonituu birratti keessummaa kabajaa goote naaf argamuu akkan argamuuf naaf eeruu keetiif siinillee guddaan si galateeffadha. Jecha achumaan dhumarratti daawwattoota keenyaaf boonituubii sabiskiraayib godhaa hordofaa chaanaalii bareedaadha. Yeroo hundumaa irraa bu'aa irraa baranna isiniin jechuun barbaada. Guddaa galatooma. Baay'ee jaallattoota boonituu waan baay'ee nu kaase namoonni kitaaba kana bitachuu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa isaa description boxii keessa isiniin kaa email isaa description boxii keessa isiniin kaa achirraan quunnamtanii bitachuu dandeessu. Namoonni Finfinnee naannoo Finfinnee magaalaa kamirrattuu raabsama. Keessumaa namoonni naannoo Finfinnee jirtan lakkoofsa bilbilaa bilbiltanii argattanii bitachuu dandeessu. Yoo dargaggeerre gaariidha. Akkasuma namoonni biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan lakkoofsa bilbilaa kana irratti yoo meesajii nu gootan yookaan yoo nu quunnamtan karaa mana poostaalles ni erguu dandeenya. Kitaabni kun kana fakkaata egaati. Kaameraamaaniin keenya irraa Isaayyaas Leewoon ture. Isaayyaas Leewoon Facebook isaa follow gochuu dandeessu. Daarektarri akka kanatti direct nu gochaa ture Daandii Abrahaam ture. Kitaaba kana bitadhaan isiniin jedha. Kitaaba kana yoo suuqii keessatti kunoo kana fakkaata yoo agartanii kitaaba kun kanadha. Bitadhaa itti fayyadamaa wal tumsaanii dhaamsa kooti. Torbee malee guyyaa lama booda piraankii ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isinii dhufa. Keessummaan piraankii tana booda jiru immoo keessummaa fiilmii mucaa fiilmii hojjete tokkodha. Keessummaan koo itti fufaa piraankiin isin itti fufaa waan hedduutu itti fufaa isin akkuma sabiskiraayib gootanii hordofaa itti fufaa. Biyya nagaa keessa jiraadhaa isiniin jedha turtii gaarii.